Nabate maaltu samurgata waaqayyoon eenyutu geettata Nabate maaltu samurgata Turkiisa miitu gaaduma Naafolee naagore gaaruma waaqayyoon eenyutu geettata Nabate maaltu samurgata waaqayyoon eenyutu geettata Nabate maaltu samurgata Turkiisa miitu gaaduma Naafolee naagore gaaruma Kayo kono nebesa Jujunsa sembo mapango gesa Ayirondoma Makawa kayo kono nebesa Jujunsa sembo mapango gesa Isa kana fide Amarati Dina narradre Halalati Isa kana fide Amarati Dina narradre Halalati baga yaadannoo dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha egaa amma kan argamnu galma aadaa magaalaa Bishooftuu keessatti innis warra rakkattootaaf harka qalleeyyii homaa waan qabneef waldaan keenya gargaarsa gochuudhaaf amma kunoo lafa kanatti argamnee jirra. Egaa wanti kuni waan salphaa miti waan guddaadha. Namoonnis fiilingiin isaanii yookaan immoo fuulli isaanii baay'ee ifaadha namatti tola yeroo kana ilaalan baay'ee nama gammachiisa waaqayyoon guddisnee galateeffanna kan kana godhe waaqayyoodha nu miti isa jalqabaa garuu namoota garaagaraa iddoo garaagaraa teessanii waldaa keenya cina dhaabbachaa turtanii fi garaagaraa paartneeronni keenya fagoodhaaf dhiyoo kan jirtan waaqayyos naa eebbisu jechuun jaalladha waldaan keenya gaa ofisheetii homaa tokkoyyuu qabaattee utuu hin taane amma waaqayyo isheedhaaf kenne akkasumas immoo kan paartneeronni keenya biyya garaagaraa keessa ta'anii akkasuma saba keenya waan qabanii fi humna isaaniif hamma humna isaaniin olitti waan godhanirraa kan waldaan keenya hir'isuudhaani kunoo gargaarsa kana fiddee lafa kanatti gargaarsa kana laatteetti jechuudha kun immoo waaqayyo isinaa eebbisu jechuun barbaada paartneerota keenya waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama baga geessanii waaqayyo waan haaraa godha isinaa eebbisu waaqayyo egaa namoonnis baay'ee gammadaniiru baay'ee itti toleera annun amma kan dhiyeessine lafa kana irratti jechuudha yookaan warra rakkatanii fi zayitii nyaataa fi samuna akkasumas immoo daakuudha kanaaf baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerra waaqayyo isinaa eebbisu ni guddaan egaa namni hammuma qabu yoo warra rakkataniif kennan baay'ee namatti tola baay'ee nama ajaa'iba waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jenna barri keessan bara nagaa isiniif haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Maqaan koo Shimallis Fallaqaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Egaa guyyaarraa harka qaleeyyii magaalaa keenya keessa rakkoo adda addaaf yeroo baay'ee saaxilaman sababa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan gargaarsa adda addaa walitti qabaa fi turre. Guyyaarraas gargaarsa kana waldaan ifa fayyina addunyaa harka qaleeyyii nama 100 ta'aniif gargaarsa godhuudhaaf guyyaarraa meeshaalee adda addaa nu dhiyeessanii jiru. Meeshaalee keessaas gosa daakuun ni jira, zayita nyaataa ni jira, akkasumas saamunaan uffata ittiin qulqulleeffatan ni jira jechuudha. Kanaaf waldaan ifa kunis qaama harka qaleeyyii sadarkaa magaalaatti jiran kana yeroo adda addaa har'a qofa bichaa osoo hin ta'in kan gargaaraa turee fi kanaan alattis deeggarsa adda addaa godinaalee adda addaa keessatti rakkoo uumamaniifis yeroo baay'ee cinaa dhaabbachaa kan turan ta'uu isaaniitidha. Galata qabu jechuudha. Carraa kanaan galata qabu. Waamicha mootummaan yeroo adda addaa godhuufis faanaa cinaa dhaabbatanii warra deeggarsa godhaa turanidha.
nutis akka magaalaa keenyatti yeroo baay'ee karaa isaaniitiinis karaa dhaabbilee adda addaatiinis deeggarsa walitti qabuudhaan harka qaleeyyii magaalaa keenya keessa jiran kana waanuma argameen ayyaana sababeeffachuu qofa bichaa osoo hin ta'in carraa argameen hunda gargaaramaa kan jiran ta'uu isaatii fi karaa fuula duraatis dhaabbileen abbootiin amantaa qaamni adda addaas qaama kana deeggaruudhaaf harka qaleeyyii kana deeggaruudhaaf cinaa keenya dhaabbachaa kan turan hundumti isaanii carraa kanaanis galata qabu. Kanaaf akka magaalaa Bishooftutti guyyaa har'aa harka qaleeyyiiwwan kana gargaarsa argatan kana ayyaana kana waan namni tokko argachuun isatti jiraatu argatanii akka irraa fayyadamaniif kan adda baasneef innee. Ani maqaan koo Shumee Yaadataan jedhama. Amma iddoo itti argamnu magaalaa Bishooftuuti. Waldaa Ifa Fayyinaa irraa dhufneeti kan iddoo kana jirru. Namoota harka qalleeyyii jechuudha warra oomaaf hin dandeenye isaan kana gargaaruudhaaf lafa kana jirra. Ammas kaayyoof karoora keenya gara fuulduraatti sitti fufaa. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha. Eebbifama. Jiraadhaa galatoomaadha. Baay'een sin galateeffadha. Kanan dhufee guyyaa ganda sadii dhufee isa kana naa kennitaniif baay'een gammadaatoo jira. Jiraadhaa gizuma hundaayyuu nu biraan dhabamin jenna nu qarqaartanis qarqaarri keessan በጣም shaggaa ture galatooma jiraadhaadha. Waldaa Ifa Fayyinaa galatomaadha. የቀበሌ ሁለት አመራሮች አስታውሰው ከቤት እናንተ በጠራችሁት መሰረት ከልክለው ስላወጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስላስታወሱኝ ማለት እናንተም ስላደረጋችሁልን መልካም ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ቤታችሁም ሆነ ቤተሰቦቻችሁ በበረከት ይሞሉ። ስላስታወሳችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጊዜ መራ ገማችሁን ሲናዴቢሱ አማኒ ኩኒ nagaan isin abaasu boota sentanii boota deemtanitti rabbi isin araddu karaan deemtanii isin yaa tolu idimee keessanis haa dheeressu isin haa guddisu ulfaadhaa. Warqituun jedhama waaqni ayyaanni baranaan bara gareetiin isin haa ga'u akka nu kennitan rabbi isin haa kennu akka nu qarqaartan rabbi isin haa qarqaaru jiraadhaa ayyaanni baranaa hoggaan isin haa ga'u bara gareetiin isin haa ga'u rabbi isin haa kennu rabbi isin haa eebbisu galatoomaa. Eshi maqaan koo Balaayii Guutuun jedhama. Hojjetaa bulchiinsa magaalaa hawaasummaarraan hojjedha. Ogeessadha. Har'a bakka kanatti kan argamne TV'n Ifa Fayyinaa addunyaa namoota harka qalleeyyii magaalaa keenya keessa jiranii namoota gara 100 olii ta'anii fi gargaarsa nyaata daakuudhaaf zayitaa laatanii isaan irratti argamne bulchiinsa magaalaa akka bulchiinsa magaalaatti immoo namoota harka qalleeyyii kana ganda hundumaa keessaa jiran keessaa otoo amantaan addan qoodiin otoo waan tokko addan qoodiin namoota hundumaa iddoo kanatti har'a dhufanii dhaloota gooftaadhaaf sababeeffataniit isaanis namoota kana gargaaruuf karoorfatanii dhufanii kunis immoo gandoota jiran keessaa adda baafnee har'a guyyaa kana namoota kanaaf gargaarsa akkuma argaa jirtanii gargaarsa daakuudhaa fi zayita saamunaa fudhatanii namoonni baay'ee ayyaana kana itti gammadanii akka oolanitti isaa wajjiniitiin akka hojjennuudhaaf as dhufnee isaaniinis fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Kanaafuu TV'n Ifa Fayyinaa fi hundeessaan abbaa Ifa Fayyinaa Apostel Geetuu Immiruun yeroo baay'ee kanuma TV'dhaanis ilaalaa jirru karaa hundumaa namoota biyya keenya keessa jiran hundumaadhaaf rakkoo adda addaadhaan saaxilaman dhugaa dubbachuuf taanaanii akka bulchiinsa magaalaattis ilaalaa jirra namoota gargaaraa jiru namoota harka qalleeyyii kana namoota rakkatan yeroo hundaa bukkee dhaabatanii gargaaraa waan jiruuf ani waaqayyoo gooftaan isaanaa eebbisu jechuun barbaada akka dhuunfaa kootti. Kanaafuu namoonni keenya sarraa gammachuudhaan ayyaana gooftaa kana dhaloota gooftaa kana kabajanii akka haala gaariidhaan ittiin oolaniif daakuu kanaaf zayita kana fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'aa jiruun jedha. Ulfaadhaa isinillee waaqayyoo isinaa eebbisu. Gargaarsa kana akkasuma akka itti nuuf uftan jenna namoonni keenya yeroo baay'ee harka qalleeyyii jira magaalaa kana keessa baay'eetu jira. Isin immoo akkuma dirama ibsuuf yaale adda dureedhaan hojii kana namoota kana gargaaraa jirtu. Isinis waaqa biraatii gatii keessan gooftaan isinii laata waaqayyo isinaa eebbisuu ulfaadhaan isiniin jedha. Tole maqaan koo Paaster Ifaa Dinagaan jedhama. Tajaajila waldaa Ifa Fayyinaa addunyaati. Guyyaa har'aa kana iddoo itti argamnu galma aadaa Oromoo magaalaa Bishooftuu keessatti argamna.
gara kana kan dhumnes namoota harka qalleeyyii 100 ta'aniif akka magaalattiitti waamicha taasifamee fi asitti kunoo deeggarsa gochaa jirra. Guyyaa irraa kunoo namoonni 100 kan ta'an dhufanii deeggarsa isaanii fudhatanii hirmaataa jiru. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa bara jiraattu keessatti wangeela lallabuu duwwaa utuu hin taane waan argattu amantootarraa waan argattuuf namoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaabachuun waamicha keenyaadha jechuudha. Kanaaf yaadannoo kana yeroo yaadannu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafarratti dhalate jennee gaafa yaadannu obboloota keenya warra rakkatan yaadachaa deemuutu nurra jira. Sababiin isaa sagalee waaqayyootu nu ayyaja waan ta'eef har'a rakkattoota warra harki isaanii duwwaa ta'e waldaan isa ta'u namni dhuunfaa isa ta'u warri waaqayyoo isinii kenne waan argattaniin namoota deeggaruu akka dandeessaniif waamicha isinii goona. Nu illee yeroo namoota kanaaf deeggarsa goonu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Isa kanaa fidee ammarraati diinanarraa dhulee halaalaati. Isa kanaa fidee ammarraati diinanarraa dhulee.